Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha egaan hedduun keessan komentii jalatti seenaa keenya maaliif nuuf hin dubbistu chaanalii kanarratti dalaguumaaf dhaabdee jettanii na gaafachaa jirtu. Kanaan dura viidiyoowwan hin hojjedhee hin dhageenye hin argineetiif ta'a malee chaanaliin Oromiyaa 24 ji'oota dura rakkoo irra deddeebi'ee waan na jalaa godhateef chaanalii haaraa maqaa kiyyaan gammachiis tashoomii kan jedhuun baneen guyyaa guyyaatiin seenaa irratti dalageen gadhiisaan jira. Maarree chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii viidiyoo kanaa tuquun chaanalii kana keessa seenuun seenaawwan qophiiwwan garaagaraa guyyaa guyyaatiin darban subscribe, laayikii fi sheer gochuun dhagahaa dhaggeeffadhaa irraa baradhaa seenaawwan keessan illee nuuf qooduun irratti hirmaadhaa jecha dhaamsa kiyya isiniif dhaamuun barbaada. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya yeroo garaagaraatti YouTube irratti seeronni garaagaraa waan bahaniif seerota sana immoo bifa barbaadameen yeroo hunda guutuun illee waan namatti ulfaatuuf anis chaalenjii sana keessa turuu koorraa chaanalii haaraa yoon bane na jajjabeessitu jedheen abdii sinirraa godheen baneen itti seeneen jiraatii liinkii kana gadi tuquun ammuma seenaa dhaggeeffadhaa seenaawwan adda ta'an daddarbaa waan na jiraniitiif hanga dhumaatti illee dhaggeeffachuun na deeggaraa jecha kallachumaan gara chaanalii haaraa